Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkabsaa kana keessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture simbirallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira. Akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha. Waa'ee micayyoo kanaa namoota kamiifiyyuu jechuudha. Falmiin jara kana lamaan gidduu jiru. Eenyumtuu gariin amma erga jarri kun mormuu qabanii kan gara isaanii dubbatullee hin jiru. Harki xiqqaan jechuudha. Harki caalu garuu kan daa'ima tanaan mormutu caala. Dhugaan eenyu biraa akka jiru akkanumatti yoo laaltan iyyuu hin beeksisa. Garuu mootuu jechuudha. Hamma kana dirasii hamma kana sadarkaa hamma kana maaf deemuu isaan barbaachise. Maaliifi dhugaa waan baay'ee na ajaa'ibe dhala koo ammuma kana na jalaa haa fudhatu dhala koo na jalaa haa dhabamsiisu yoo ishiin jettu sanii ani beeku dhugaa malsii akkamii akka baay'ee tokko dubbachuudhaaf illee isinitti ulfaata. Maaliif jennaani dubartii taate keessattuu dhugumatti abbaa manaa ishee sanaa fi osoo hammam iyyuu beektee osoo hammam nama amanamaa isheef ta'e jalqabuma iyyuu jechuudha. Mee fakkeenya haa fudhannu jalqabuma nama amanamaa dhaloo jettee iyyuu nama ta'ee namni foon uffatu namni hin dogoggorre sababa hin jirreef hamma kana bakka isaa buutee hamma dhala koo rabbiin hamma kana dhala koo na jalaa fudhatu jettee kakachuutti geessu. Akkasumas immoo namoota kaanillee fiddee akkuma argaa jirtan kana dubartoota kana mee fuula isaanirraa ilaalatii miira sodaa akkamittiin jarri kun wayii dirqisiifamanii wayii maallaqaan bitamuu danda'u. Garuu mootu miidiyaa mucaa kanaatirraa sirriitti dhugaa dhageeffadhu jechuudha. Namni itti gadi qabdanii sirriitti hubattanii ilaaltanii dubbii sobaa jechuudha. Akkuma kanatti ofiisaatii osoo hammam dhoskuudhaaf fiiganiyyuu osoo hammam takka irra deebi'uudhaaf fiiganiyyuu jechuudha. Ofiisaaf ofima maaliif jennaan dhugaadha waan ta'eef. Hammam sobni yoo baay'atellee hammam takka sobni baay'ateedhaaf miizana hin garagalchu jechuudha. Maaliif dhugaa xiqqoo santu miizana sana garagalcha sababa ta'eef jechuudha. Mucaan kun iddoo tokko tokkotti bakka isaan jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif jennaani namni itti gadi hubattanii ilaaltanii dubbichi akka waliigaltee yookaan maallaqaan adeemsifamaa jiru beekamaadha. Lammaffaa jecha obboleessi mucaa kanaa jedhee fi jechi isheen kun jettee maalidhaa irratti afaan isaanii tokko ta'e akka isaan waliigalanii hojjetaa jiran kan namni illee irratti naqaa jiru yookaas immoo akkuma kanatti ofima jechumti isaanii jechuudha. Suuraa daa'imittii fidee gaafa itti agarsiisu obboleessi mucichaas maal jedhee ani hin beeku kuni suuraa namaa natti fakkaatu. Kan gizee kutaa 8 barannu ashaangulliiti. Anna ajaa'ibe sirriidha akkuma mucaan kun jedhetti gizee isin barattanii mitiiti. Gizee nuyi barannu yeroo baratnu kanayyuu baayoloojii irratti waan akkasii hin jiru. Ashaangulliitii irratti hin baranne nutiyyuu jedhee mucaan waa'ee kana sirriitti gadi fageenyaan hubatee dubbataa jiru jechuudha. Akkasuma isheen illee maal jettee ajjechuma qaalii afaan obboleessa mucichaa keessaa bahe sana isheen illee irra deebitee dubbatte. Ishees gaafannaan suuraa daa'imittii gaafa silkiitti kenne kuni maalidha jedhuuni kuni nama natti hin fakkaatu suuraa daa'imaa natti hin fakkaatu jette. Hammam takka yoo ta'e illee jechuudha. Akkamitti namni namaa fi ashaangulliitii adda baasuu dadhabee ani hin beeku dhugaa rabbii. Hamma kanarratti ani hin beeku maaliifi sirriidha isaanitti har'a yoo jennellee yoo akkanatti jennee kakannellee yoo karaa kamiinuu deemnellee boruu waaqayyo cubbuu keenya nurraa dhiqaa jedhanii yaaduu danda'u. Garuu immoo waaqayyo garagarsiisaa guddaadha. Gaafa achi fidee hin xiqqeessu akka salphaatti fiduu akkuma isheen jette sana daa'ima koo kana na jalaa haa xaragu akka isheen jette sanatti osoo jalaa xarage ammuma ka'e. Hin jedhe dhugaa rabbii isin jechisiisallee jechuudha. Maaliif maal gooti laatan jedhe. Dubartii taatee keessattuu ciqqaanee amma kanaa dubartii irratti akkasumas immoo deessee of jalaa qabdi ijoollee odoo of jalaa qabdu hamma kana dirasii deemuu maaliif barbaachise wanta jedhu jechuudha. Maaliif dhabde abbaa manaa ishee kanaa akka hojii isaatiin akka hojii isaatiitti qixaatii du'as ta'ee umurii dheeras yoo itti faradame hojii isaatiin garuu lubbuu isaa sanaa tokko jettee ijoollee kiyya kana hunda na jalaa haa xaragu maaf jetti. Baay'ee tokko nama ajaa'iba dhugaa rabbii fuuluma isaaniitti irraa laallamee waan dubbifamuu danda'u jechuudha. Maaliifi isheen suni yooma dubbattullee dhugaan ishee jechuudha. Maaliifi
hini maaf haalumti ishiin ittiin dubbattuu fi haalli ishiin keessa ishiitirraa gadaamessa ishiitirraa urgufee ishee dubbisu baay'eetti namaaf ifa ta'allee namni illee sirriitti hubata jechuudha. Maaliif osoo ishiin unan obsa jettee osoo ishiin iyyuu of qabuuf yaaddee gadaamessa ishee kaasee ishii urgufa. Lafa kamittuu hin beekama. Haalli isheen ittiin dubbataa jirtu dhugaan eenyuun biraa akka jirtu beekamaadha. Garuu hamma kana duratti maaf deemuu danda'a waan jedhu kuni akkuma namoota hedduutti gaafii ta'e natti illee gaafii ta'e. Maaliif obboleessi illee dhufee akkasuma afaan isheen kun dubbattuu fi kan obboleessi mucichaa dubbatu illee tokko waliin mari'atanii akka dubbichi dhugumatti haaluma salphaatti ani hin beeku odoo seerriyyuu waan kana gadi lakkisee seerriyyuu haala salphaatti mura ta'ee uummanni waan dhiisu miti. Kuni waa harka uummataa galee maaliif akkuma mucaan kun jedhee doktoroonni reeffa daa'ima sanaa maran sun sirriidhaan nutuuf waan sobaat irratti yookaan ashaanguliit irratti fakkii ashaanguliit irratti hojjetee gadhiise jedhanii hamma isaan ragaa fidanitti wayiin immootu dhugaan baay'ee tokkoon ajaa'ibe jechuun mucaa kana sirriitti jechuudha. Maaliif sirriitti akkasitti bakka akka sanatti namni amanuu illee danda'a. Sirriidha jedhee illee fudhachuu danda'a. Malee mormii isaan akka kanatti accawaabbaranii sooniyyuu jechuudha. Namoota miskiina illee ollaadha fidanii akka isaan cannaqan kanatti namni hin amanu hin fudhatu jechuudha. Eenyumtuu hin amanu jechuudha. Ammallee eenyumtuuyyuu dhiiga mucayyoo kanaatiif mormuu hin dhiisu uummanni kamiyyuu jechuudha. Garuu mootu namoonni tokko kan jiru ilaalchi isaanii akkuma jara kanaa kunoo jechuudha. Maaliif isheen iyyuu hamma kana waliin nyaattee dhuguddee kaatee hamma kana cikkaanee hamma kana ta'e suni darbee lammaffaa immoo hamma kanayyuu kan isaan irratti adeemsisaa jiran immoo kan duraa san kan caaludha waan ta'eef hamma kanayyuu hin deema waan ta'eef namni maallaqa wanti hin goone illee hin jiru. Namni namaaf rafee hin bulu. Kanaaf namoonni akkasii sammuun isaanii faallamee jiru. Warri yaada jara sanaa deeggaran namoonni muraasni namoonni xixiqqootti yookaan lakkoofsan lakkaawwamanidha jechuudha. Garuu kan mucayyoo kanaaf dhaabbatu kan dhiiga mucayyoo kanaaf deebii eeggataa jiru walumaa galatti uummata bal'aadha. Ammas taananii kuni waan dhugaarraa fagaate waan namni amanuu hin dandeenye amanellee fudhachuu hin danda'u namni kana yoomiyyuu jechuudha haala isaan dubbatan kanaan jechuudha. Kanaaf ammas dhiiga daa'ima sana rabbiin hin gatini. Garuu mootuu ofiishiitii abiddatti seenteerti. Jara kana immoo maaf fiddee abiddatti gatti waan jedhu tokkollee gaafii natti ta'e jechuudha. Jarri kun miskiina jechuudha. Ollaadha fiddee afaan isaanii lama jechuudha. Viidiyoo mucaan kun sirriitti itti hubatee ilaale keessatti jechuudha. Maaltu naagalee jarumti kuniyyoo jechuudha. Dubartoonni kun lama afaan adda addaa dubbatan jechuudha. Afaan isaanii tokko miti afaan adda addaa dubbatan jechuudha. Sabala leetirii shaniitti takka turre immoo gidduudhaan kaameraa namichi kun lammaffaa irra dhaqee waraabee inni duraa sana osoo hin taane kuni maal jedha gaazexeessaa kanatti dogoggoree jechaa jira mucaan kun illee jechuudha. Akkamitti warra jalaa shokoshoku sana yoo galchuu dide akkamitti dogongoraan immoo kan ediitii godhame osoos immoo itti yaadinidha moo kan viidiyoon kun galuu danda'e waan jedhu jedheeraan illee akkasitti gaafa dhageeffattan jechuudha. Walitti ususu beektanii isheen sun leetirii lama shani jetti isheen immoo leetirii lama jedhi jettiin jalaa jechuudha. Itti walitti ususu jechuudha. Kanaaf ishee kan leetirii shan jettu sammalee kan lama jedhi jettu suni kaameraa gidduu hin galle yookaan kaameraa hin gashine waan ta'eef kanaaf mucaan kun illee mormii sirriitti irratti kaasee ta'uu qaballeedha jechuudha. Maaliif namni nuti gaazexeessaadha yookaas immoo waan kana hubachuu barbaanna uummataafis illee hiruu barbaanna jedhanii dhaqasuni seeraan ta'uu qaba. Yoo dogoggoraniitis gashan yoo dogoggoraniitis immoo ishee sana gashuu dhiisan illee akkasumas immoo kan ediitii godhu irratti yoo dogoggorame illee ifa gochuun dirqama kun jechuudha. Maaliif uummanni jaalatee miti eenyumtuyyuu boru dhala qaba kan hin godhanne illee godhachuuf. Kanaaf uummanni maaliif waan kamiyyuu ifaa bilisaan dhugaadha kan barbaadaa jiru ammas waan ta'eef tarii kun wanti kun boru deeme nama kamirrayyuu gahuu danda'a waan ta'eef eenyumtuyyuu dhala of jalaa qaba eenyumtuu kan dhala hin qabne illee godhachuuf jira waan ta'eef kanaaf boru maaltu nurra ga'a jedhee waan uummata yaaddessuu danda'uu fi wanti kun amma ija godhatee dhugaan daa'ima kanaa bahee namichi kun qixaatii gahaa argatutti eenyumtuyyuu gadi waliin lakkisu jechuudha. Kanaaf ammallee namoonni akkasitti deemtanii yeroo jara kana qorachuuf yookaas immoo odeeffannoo irraa fiduuf dhaqxanii tooniyyuu dubbistanii waan hojjettan irratti seeraan ogguutu ediitii godhachuu irratti illee dogoggortan ta'e akkasumas immootu jechuudha. Akkuma mucaan kun jedhee kan kaameraa
viidiyoo waraabuu sun jechuudha. Bala kaameraan suni dogoggora uume yoo ta'e ifa bilisaanii wanta ta'e dogoggoramee dhugaa dubbachuun dirqama achirratti jechuudha. Kanaafiyyuu ammas taananii isaan akka kanatti accabaabbaranii yookaas immoo wantoota hin taane gamaaf gamana walitti fidanidhaa fi dhugaan daa'ima kichuu tanaa dhokachuu hin qabu eenyumtuyyuu jechuudha. Namni dhala of jalaa qabu of amanee tooniyyuu jechuudha. Eenyum biratti dhala ofii gatee deemuu sababa hin dandeenyeef namni kun immoo qixaatii gahaa yoo argate namni barumsa irraa fudhata boru irraa barachuu danda'a. Kan dogoggora akkanaa uumu borullee kan nama sanarra ga'e narra ga'uu danda'a jedhee of sirreessuu irraa of qusachuu danda'a waan ta'eef eenyumtuu duubatti hin deebi'u. Amma dhugaan daa'ima kanaa ba'utti waaqayyos dhugaa ishee hin gatinii rabbi dhiiga ishee lafatti hin gatinii inni miizana isaarra haa kaawwatu. Kanaaf walumaa galatti ani niitii kana dhugaa rabbi waaqayyo libboonaa isheedhaaf haa kennu. Tasuma walumaa galatti karaa seexanaa muluu dhuunfatte karaa waaqa dagatte jechuun hin danda'ama jechuudha. Haala isheen itti dubbattu jechuudha. Osoo fuula ishee irraa dubbifamu jechuudha. Osoo wanti isheen sobaaf dubbataa jirtu irraa akkanatti dubbifamu hamma kana dirasii amma dhala koona jala haa xaragu jettutti maaltu akka karaa seexanaarra ishee qabe waaqayyoof ifa. Ammas rabbiini karaa rabbiitti ishee deebisu inni karaa isaarra ishee qabu. Kanaaf obboleewwan koo dhugaa rabbii waa'ee mucayyoo kana akka salphaatti dhaabbatu miti. Akka salphaatti callifamullee mitiin isiniin jedha. Egaa waaqayyo ammas dhugaa ishee haa barbaaduun isiniin jedha. Nagaan naaf turaadha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Laayikii gochuu yaada keessan komentii jalatti na barreessadha. Turtii gaarii nagaan naaf